Maakii dhugaa dubbachuudhaaf laali. Dhugaa dubbachuudhaaf wanni kun qoosaa akka fakkaatu anatu taasise. Maaliif dhugaa ta'ee miidhaan isaa baay'ee cime waan ta'eef qoosaadhaan jedhee uummata sobuu jaaladhe jechuudha. Tokkoffaa dhiimoodhaan sirriitti itti himuu yaale. Ani akkan jaalallee hin barbaanne kanaan dura jaalalatti akka miidhame waan magaalaa kanaa akkan haasa'uu barbaanne itti mee asradda'ee yookaan immoo akka galuuf seerumaanan ibsaafi ture. Ani moodaan biloogii faguunan gara tiiktookii dhufee otoon sodaatiin ifaan ifatti dubbatate. Qoosadhaa dhaabee asirratti hin jedheen na didee ittuma fufee innis itti fufnaan anis xiqqii keessa seenee tan fufee jechuudha. Waldiduun keenya dhufee kazaan dhumarraa si argee dhugaa ijuma kiyya laalaa akka dhugaa natti himtu barbaadaa jedhe makii. Jennaani ijuma isaa laalee tananii ani sin barbaadu siin jedha kootu bakka Dubaay jedheen akkuma qoosaa ta'ee jechuudha. Barii meeqaffaatti birrii 300 fi 30 irratti galchee waan hundaa fidee dhufee jechuudha. Anis otoon turiin waraqaan akka dhumuuf hin taasisee Dubaay dhufe. Si deebi'ee malee ati akka isin jaalanne itti himtee jirtaa jechuudha. Sirrumatti. Dheeraa carraasiif kan akka hin jaalanne itti himtee jirta. Yoo na jaalatte Dubaay kootu hin jenneeni. Hin jenne ija kee yoona si argeetu ijuma kiyya laalaa dhugaan dhugaatti yoo natti himtee yoo sin jaaladhus jette yoo sin jaaladhas jette si ijuma kee laala sitti himaa jedhe sittan himaan jedheen tole jedheet birriin irratti galchee birrii isaatiin waraqaan ni dhumeef. Duuba ati akkanattuun Dubaay dhufeeti jechuun siitu ija isaa laalee himaa fi akkas jetta jechuun. Naaman dide sin jaaladhu jennaan. Sin jaaladhu jennaan jetteen jechuudha. Malee akkasitti jaalala dhugaa walitti dubbattanii Dubaay kootu yoo na jaalatte dhugaan kana akka inni dubbatetti yoo dhugaan kana jaalattu ta'e Dubaay kootu naan jettee. Duubaati yoo dhugaan jaalattu ta'e Dubaay maaliif hin deemini jennaan. Hayyee nin deemaa jee. Egaa dhiirri tokko yoo si jaalate bar aarsaa siif kafalaa dubartiinis siif kafaltiimi. Arrammoo dhufee maan naan jihee maakii akka ati naan jette sanitti isii amanee Dubaay dhaqee dhuftee nallaallee Dubaay dhaqeetiin jira jeetu dhufe jechuudha. So muyit kafadhu dheeraa. Akkas ture maakii. Sejammer video no rabba jechuun michoo kana nin jaaladha ishinis na jaalatti ture Dubaay yoo dhufe bakka waan kaffalu qabdu waan gochuu qabdu goota amma koomantii barreessuu danda'u. Guutaa akkasuma dhaaba guutaa ummata keenya Wallaggaa keessatti dhumaa jiru haadholee keenya tabuqqaa Rikeeda እና warri mozala gowa ittan isintu gowaadha gisee tokko narraa dhoowwe warra koomantii kan. Okay. Koomantii haa cufumoo akka warri koomantii dhiisaa waata kan kanina dubbii nama narratti na dhaggeeffadhaa usaati. Okay. Maal jechuun barbaade beektaa maakii jaalalli gowwaan immoo gooti ta'eera bakka already namni kalee ofiyyuu baaseen kenna miti maaltu nama dinqisiisee biyya tokkorraa biyya tokko deemuun dhiisitoo namni koo kaleesaa qaama isaa keessaa baasee nama jaalatu ni kenna bakka jaaladhe bakka. Dheeraa amma gaaffii si gaafadha obboleettiin teenyatuun seenaan sin jaaladhu osoo sin jettuuti osoo si himtuuti haatee deemte moo sin jaaladhaa jaalala kan kee jaalala naa qabdu hootu asitti naa ibsii sin jettee si darartee achi dheeyxe moo osoo sin barbaadu jettuutu haatee dheeyxe tana nu deebisi. Sin jedheera parsantii 50 jaalala naa ibsite 50 immoo lakkeetti guyyaa tokko fuula ifaa fi jaalala hoggaanaan jette guyyaa tokko immoo faallaasanii ta'ee osuma jiru garuu maaltu piroomisoo ligalle yoo liiv irratti kan waraabame jira yoo dhuguma na jaalatte jechuun bakka yoo dhuguma na jaalatte Dubaay dhufuu dandeessaa bakka nan dhufa garuu yeroo dhuftu naan jette as deebitee
ta'uu danda'a dhiisuu danda'a. Ta'uu danda'a dhiisuu danda'a. Kan waraabame jira bar. Warra argan dhugaadha jechuu danda'u. Okey bakka rakkoon qabu. Haa ta'u na jaalattus na jaalachuu hattus qaaman si argee ni amansiifadhee abdii godhadhee deema. Isheenis ni eegette. Yeroo achi gootti garuu na eeguu hin dandeenye madaamin tiyya na eeyyamuu hin dandeenye jette. Anas gidduu sanitti aaree guyyaa lama sadiin booda bakka bilbila ishee bilookiin godhadhee kara biyyaatti akka hin deebi'uun jedhee deebi'ee garuu asirratti dhufanii walitti nu araarsanii araarri keenya immoo araara obbolummaati. Innaa nama sammuu nagaan jira. Waan ishii rakkatti ishiitu beekaan hin beeku. Hundumaafiyyuu akkas maati malee akka ishiin jettu kanas miti. Jaalala hayyee dhaggeeffadhu. Jaalala waliin dabarsuu turtan keessatti jaalala isiin baatii jaana waliin dabarsitee jirti. Baatii jaama obbolummaa waliin dabarsiteetti. Baatii jaa akkam naan galle ogudura obbolummaa ture. Baatii jaa obboleessa turtanii obboleeyyan taatanii baatii jaa immoo jaalalleewwan taatanii. Dhiyoota ja'aa fi wal janajjanuun jira mitiire wajjin haasawaa waa'ee fiqirii. Al tokko faa jechuun bakka al tokko faa ati maaf gaa'ela nuranne ati maaf jireenya nuranne ati amma yoomii teessaa yoom haadha warraa godhattaa jirami jiree bakka fuula dubbarri koo afaan baasteen dubbattu maaki yaa'u akshin dubbii fi akkam jedhee sitti maa yaa'u taatee ta'urraa bartanii dhiiree akkasii mitiiree maaki. Innaa taatu qosantu ture. Dheeressaa gaafii tokko sirraa qaba. Anii fi ji'a jaha keessatti jaalalleewwan lamaan turre. Akkuma sani bakka akkuma sani. Akkuma san akka diinatti taa'aa Qarraatii kennaa muut godhadhu seenaa. Muut godhadhu. Akkanatti walitti bireedaan ta'u. Hayyee dheeressaa abbaa jaalalaa dhagee. Isiin amma abdii sii kannite hin jiru. Achi dhaqee amansiifadhee dhaqaaf ifuma abdii ofirratti hortee deemte malee abdii isiin siif kannite isin yoo achi dhufte jaalala si waliin hin jiraadhaa jettee takiin immoo osoo Itoophiyaa jirtu wanti jaalala keessatti jaalala siif kannite si sobdee achi deemtee immoo si jijjiiramte waan akkasii hin jira isin jidduu akkasii gootee jira. Okay. Sumaan warri 2000 jirtan uummata Wallaggaaf sagalee ta'a. Ibsi wajjin jiraachuu dhiisuu dandeenya maybe. Jecha jedhu jira. Deebi'ee immoo yeroo bakka ani ibsi wajjin jiraanna jettu jira. Jira mitiiree bakka amma ganama gaararraa beektaa? Gaararraa yoo agarte nama diimaa fakkaata. Gaararraa nama gurraacha fakkaata. Bakka እንደዛ ነገር ነው. ቢፍቱን ገነማ ሲን ባቲ ገልገላችን ልትምቲ አንገነማ ዱበተን ገልገላ አከስሚት ቤታ እና በቃ አንሞ ከንደምፍ በር አስትሩፍ ሚቲ ቪዚት ራን ፌም አስትሩፍ ሚቲ ሮትካቲ ጀቶ ከጀለማ አስትሬ ቢየት ዴቢ አፍቶሬ እና አርገ ሲገሩ ነሞኒ ሊቭረት ተርጋኝ ረት ፈካት ባየ ነሞታ ዱፋይና ፉዳኒ በቃ ከቪዚት ራ ከራ ኢምፕሎይመንት ትናው ጀተሚ አስመትሩ ነሬ ብሪት ደበለተ ከማስታየች እና መሌ haalli jiru akkasii malee akka ishin jettu kanas miti jechuudha. Waan jiru ishinis dubbatteetti baay'ee wayi. Akkas. Hayyee akkana yoo ta'e. Jala warri turtan meesti warri duraan jala turtanii dhaggeeffachaa turtan. Bita uummata keenya Wallaggaatiif sagalee haa taanu uummanni keenya miidhamaa jira rakkataa jira. Abbaa jaalalaa dheeraa dhagee. Ammas biratti abdiin isiin si kannite sin jiru. Abdiin isiin si kannite sin jiru. Tiyyan goradha yoo dandee jettee deemte waan ta'eef waan isiin si sobde hin jiru miti. Yoo ni jirate kana na abdiin 50 jira. Ni jira. Fakkeenyaaf kan jiru sin eegettee nan eegne. Lammaffaa viizaa kan na hojjechiise isheedha. Tikeettii kan na kuchisiise isheedha. Erga kootu sin eeganaan jette eenyutti na gatuuf? Eenyutti na kennuuf? Lakki haa jettu rakkoon qabu bar sin barbaadu haa jettu. Sin barbaadu jechuun mirga qabdi. Miit qabadhu amma. Seenaa hayyee maaliif akkas jetteen? Inni si abdateeti sin eegatteeni jirtaa mucaan kun amma biyya namaa kee fakkeenyaaf Duubaay amma nama Oromoon jiru yoo ta'uu baate mucaa kanarra bineensi nyaata jechuudha bar sin eegattee maaliif jalaa badde?
jettee jirtaani Gini akkas baay'ee nama jettee jirtaan gaddisiisa. immoo akkas jettee jirtamoo kijiba sirra kaayaa jiran nu himime. Sarko ani maki በጣም ደስ ከበጃ mana kee keessatti jecha hamaa tokkos fayyadamuun barbaadu. Galatoomii shukran. Tokkoffaa dheeressaa ani gaafuma Itoophiyaa dhaqaatu seenaa abdattee seenaan na jaalatti na wajjin jiraatte jettee tokkaatee Itoophiyaa irraa dhufaa jirta taanaan eerpoortii keessa gaafa aerooppilaanii yaabbattu san itti yaadisiin jedhee sitti dubbadheera. Tokko maakii yoo poroosesii fixee fi gaafuma xiyyaara yaabbachuu dhaga'u sanuu jechuudha. Seenaan na wajjin jiraatte taate jettee too amanteetuma guutumaa guutuutti itti fudhattee xiyyaara seenta taanaan ani si wajjin karoora jiraachuun qabu dhaabi dubbii kanaa. Ginii waliin teenyee haasofna yoo ta'e dhugaa hin fudhatta yoo ta'e koottuu jecha jedhu jedheen. Inni lammaffaan 60 na jaalatti 60 na jaalattu kan jettu. Ani dhiirotii gaafulee jaalalaa naa dhiyeechan sitti himaan turre dhuguma dubbachuudhaaf jechuudha. Waan jaalalaa waan akkasii ana keessa hin jiru. Of keessa illee ani akka obbolummaatitti onaan si kabajee jaalalaa sitti haasa'u seenaan na jaalatti jettee sammuu keetitti dhibbaan dhibbatti of amansiiste malee ana bira inni sun hin jiru. Oi sanii miti waan ani si gaafadhe qofa deebiseen ati sin eegattee jirtaani piroosesii yoo maaliif fixxeef mucaan kun si biratti akka deemu ni beektaa akka si jaalatu ni beektaa. Baay'ee firii biizaa yookiin immoo gibinyetti biizaadhaan dhufe. Oi butaka gaafii si gaafadha shi dhiifama. Akka si biratti deemu amma nam tokko ana yoo na jaalatee naa jecha biyya tana dhufu jiraate sin jaaladhu gurbaan irraa dhaabbadhu hin jaan. Yoo dirqiidhaan ka dhufu jiru jiraattee immoo waan inni eegalate san keessa hin seenu inuma hin seenu si galee. Mucaa kana yoo ka jaalatu baatu ta'e maaliif piroosesa san keessa seentee maaliif piroosesa fixxeef maaliif sin eega jetteen maaliif abdii kanniteef kunuu piroosesa inni eegalate keessa mucaan kun hojiidhaaf deemaa hin jiru waan biraatiif deemaa hin jiru jaalakeetiif dhufaa waan jiruuf maaliif akkas goote ati. Oroo dallaalota biraatiin jammaroonnaan hin jammarin gara viizaatti hin dhumtu ni aanumtu si xumurii nan dhufa hin dhufta taanaan kan dhufuun immoo viizaa gubinyetiin miti viizaa firii viizaatiin miti. Kanaafuu maalan jedhe eerpoortii guyyaa san sa'aatii bararaa sa'aatirratti namtittiin akka tasaa seenaan deemtu yookaan immoo seenaa waan akkasii sun na mudate har'a manaan bahini jette namtittiin ta'u barsiistuudhaan namtichi eerpoortii keessa hojjeta. Inni bararaa deemee isheen hojii deemte jechuudha. Dirqama daa'ima qabuun qaba. Naa bilbilamee dheeressaa natti hin tolu. Namni si bira jira jennaan naan jedhe. Toleedhee eenyu akka fuudhee galee hin beeku. Fuudhanii galanii bootaa ga'eessan lookishinii naa erge. Dhugaa jiru sitti maakii. Lookishinii naa erge bootaan ani hojjedhurraa qo'isiifa fixa. Bootaan ani hojjedhurraa daqiiqaa 16 ta'a. Bootaa sanitti deemee haga achi geechi rakkoon qabu bakka nan dhufa boru ganama har'aaf achi buli. Jedheeni tole jedhee lookishinii daqiiqaa 16 naa ergeet bakka narraa fagoon jirtu. Nan dhufa boru jedheeni dhimma kanarratti cufnee akkam nufuu diddaa maal jedhee jecha waan hin taane naa barreesseet silkii isaa cufee hin badee jechuudha. Haga saniin booda isa argachuu dandeenye. Gaafiin as gaafadhu sirriitti deebisu maal si jechuu jiru ni beektaa? Tokkoffaa sin eegettee lammaffaa immoo piroosesa inni eegalate keessa akkasiif jecha dhufu osoo beektuu keessa seente. Kanaafuu mucaa kana duraan jaalachuu turte moo inni waan si irratti si aarsee amma immoo erga dhufe booda waan si aarsee irra jibbite takkiin immoo jaalala isaa wajji eegaluu hin qabneetu jira. Moo egaa yoo jaalachuu baatteen hayyee maaliif piroosesa kana keessa seente? Maaliif hin dhaabbatu? Sitti meebee piroosesa kana dallaalatti kenna jedheetu dallaalatti hin kennini birrii kana nyaatamini anatu gama kootisii ficcisiisa jedheeni. Maaliif ficcisiistaa mucaan kun si jaalakeetiif dhufu jira bar? Hin dhufin jedheetti mee homaaki? Ficcisiisuu keessa seenumaa hin qabdu yoo mucaa kanaaf jaalala qabaachuu baatte. Tole badiin koo isaa tole jedhee fudhadhe. San balleessee jirta jechuudha yoo jaalachuu baatte. Maal jiranii ta'anis dubartiidhaan waan barbaanne tokko dubartiin dhuma sagal irraa fagaanna si galee waan nama osoo nu aarsuu faayee waan san godhe dirqiidhaan see yoo du'eewu nama jaalanne tokko
dubartiin nama yoo nama jaalanne tokko yoo du'e naasuun qabduuf nama jaalattu yoo hin ta'iniif jechuudha. So mucaa kana yoo dhugaan jaalattu ta'e immoo waan sirreeffamuu qabu yoo ta'e dhugaa walitti himaatii waan sirreessuu qabdan sirreessaa waliin jiraadha. Yoo garuu hin barbaadu akkanumatti hin piroosesa immoo dogongoreetii yoo heetu taate dogongora kee hin fudhan. Saniifuu mucaa kana hin jaalattu jechuudha immoo hin jaalatta seenaa. Oroo ani miira jaalala obbolummaa irraa kan darbee na keessa hin jiru. Uummata keenya Wallaggaatiif sagalee ta'a.